Jaalatamuuf kabajamoo maatii YouTube channel Furtuu App akkam jirtu nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtan hundumaatti sanaa guyyaa barnoota hedduu isin gargaaruun isiniif fidee dhufe hanga dhumaatti na caqasaa. Kan nuti har'a wajjin laallu akkamiin iimeelii keenyatti paaswordii isaa geeddaran yookiin iimeelii isaa beeknee paaswordii isaa hin beeknu yoo ta'aati. Iimeeliin paaswordii isaa hin beekne waan nuuf fayyadneef akkamiin paaswordii isaa jijjiirrattu yookiin paaswordii beektan itti galfachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf iimeelii bilbila irraa qabaattanii yookiin iimeelii silkii keessan irraa qabaattanii garuu paaswordii isaa yoo dagattan akkaataa isin itti sirreessitaniin isinitti agarsiisa. Naduu kaawwa buutan iimeeliin akka kana isin jalaa badee yookiin immoo paaswordii isaa dagattanii yoo jiraattan iimeelicha beeknan salphaatti paaswordii ofii keessanii haala kireetiitti godhachuu akka dandeessan asumaan bartu. Bakka piroofaayilii keenya kana irra kilikii goonee gara keessaa seenna. Iimeelichi isa kanaadha. Isuma gadi cuqaasnee gara keessaa seenna. Irra gaafa cuqaastan akkanatti isinii fida. Kanatti fuula kana isinii fida. Bakka manaaj Google account kan jedhu kana irra kilikii goonee keessa seenna. Manaaj Google account your Google account kan jedhu kana irra cuqaasnee gara keessaa seenna. Gaafa irra cuqaasnu akkanatti search godhee nuu fida. Kana search godhee fuula kana nuu fida. Fuula kana nuu fida. Kun hoomii of jalaa qabaa jechuudha. Hoomiidha kuni. Personaalii info personaalii tuguunni hundi bakka kana jalatti argama jechuudha. Bakka amma argaa jirtan kana jalatti argama. Hundi isaa bakka kanatti guunnee jirra jechuudha. Inni biraan data enda prefaced. Data enda prefaced kan jiru nuti dhufnee security kan jedhu kanarratti kilikii goona. Bakka security jedhu kanatti kilikii goona. Sababiin isaa kan nuti dhabne paaswordii waan ta'eef paaswordii waan nu jalaa badee fi bakka security jedhu kanatti kilikii godhattanii asii ol harkifattanii bakka paaswordii jedhu dhanqa. Bakka paaswordii jedhu dhanqa. Bakka paaswordii jedhu kana dhanqa jechuudha. Paaswordii kan jedhu kunoo bakka kanatti argama. Bakka kanatti argama. Xiyya fuuldura isaa jiru kana gadi tuquudhaan gara fuula duraatti deemna. Xiyya fuuldura isaa jiru gadi tuquudhaan gara fuula duraatti deemna. Maal gochuudhaaf? Paaswordii iimeelii kanaa jijjiirrachuudhaaf yookiin iimeelii kana paaswordii isaa baruudhaaf jechuudha. Paaswordii isaa waan hin beekneef jechuudha. Kanaaf xiyya kana tuqnee gara fuula duraatti deemna. Gara fuula duraatti gaafa deemnu akkanatti search godhee yookiin rotate godhee fuula biraa nuu fida. Fuula biraa nuu fida. Fuula kana nuu fida jechuudha. Fuula kana fidee akkanatti continue jedha. Continue jennaan iimeeliin isaa isa kanaadha jechuudha. Iimeeliin kana yoo ta'uudhaa baate xiyya kana gadi tuqnee iimeelii itti jijjiiruu qabna jechuudha. Iimeeliin nuti paaswordii isaa baruu barbaanne iimeelii kan akka ta'e adda baasuu qabna jechuudha sirriitti. Yoo isa miti ta'e xiyya kanarra kilikii gootanii gara fuula duraatti deemtu. Kanaan booda continue jennaan. Gaafa nuti continue jennuun akkanatti paaswordii nu gaafata yookiin paatarnii bilbila keenyaa nu gaafata. Paaswordii yookiin paatarnii bilbila keenyaa banaa taasisa. Erga banneen booda ofuma isaaf rotate godhee akka kanatti fuula biraa nu baasa. Akka kanatti paaswordii haaraa kireetitti godhadhu nuun jedha. Kireetitti godhadhu nuun jedha. Paaswordii haaraa kaaraakterii 8 kan qabu paaswordii cimaa itti galfachuu qabna. Goonee paaswordii haaraa bakka kanatti geeshina. Fakkeenyaaf paaswordii haaraa ta'e galchaa hin jira jechuudha. Paaswordii asitti geeshine kana gadi cufnee jala kanatti paaswordii kana galchina. Paste jennaan. Paaswordii kana galchina bakka lachuuttuu paaswordii asitti geeshine isa kanarrattis galchina jechuudha wal fakkaata. Kanaan booda change password kan jedhu kuna bakka kana jira. Change password kan jedhu bakka kana jira jechuudha. Kanaan booda change password kana irra kilikii goonee change goona. Lakkoofsa kana akka hin dogoggorreef bakka mallattoo kana banaa taasifachuu dandeessu. Yoo inni banaa ta'e kanasitti geeshine sitti mul'ata. Kanasis banaa taasifachuu dandeessu akka hin dogoggorreef jechuudha. Kanaan booda change password jennaan. Change password gaafa jennuun akkanatti bilbila keenya iimeeliin keenya kan keessa jiru yookiin iimeelii keenya of keessatti qabachaa kan ture nu baasa. Nu baasa jechuudha. Kanaan booda change password bakka jedhu kanatti kilikii goonee change password jennaan. Akkuma argitan completely jijjiiramee jira jechuudha. Jijjiiramee jira successful jedhee asitti changed jedhee nu fide jechuudha. Kanaan booda get start jennaan. Get start jennaan akkanatti gara duubatti nu deebisa jechuudha. Security check up waan jedhu kana nu fida. Inni kun akkamiin recovery itti akka barreeffannu faana wal qabata. Kanaaf kanammoo akkamitti akka sirreessinu yookiin mallattoo raajeffannoo lafa kana jiru akkamiin akka sirreeffannu viidiyoo biraa irratti isin qabadhee dhufa. Asumaan viidiyoo kana like gochuu akkasumas iimeelii akkamiin akka create godhatanii fi akkamiin iimeelii irratti dookumentii fi suura garaagaraa kan iimeelii irra kaawwatan viidiyoo lamaan viidiyoo kana dhumarra jiru ilaaltanii
itti fayyadamuu dandeessu. Gaaffii keessan komentii jalatti barreessaa. Nagaan naa tura. Laayik gochuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii.